akka Abdul Fattah al-Burhaani dubbatetti naannoo Tigraahii irratti abiyyi waraan banuun durattu isaa wal agarree wal dubbanni turre. Waraanii keenya kan naannoo kan jiru gara Tigraahiitti bobba'uu deema. Lafa Itiyoophiyaatii fi daangaa Suudaan jirtu kana isin jabeessa eegaa akka warri milishaatii fi humni badii lafa kan ittiin fayyadamne lafa to'adha jedhee gannuu dhiisee deema. Bu'uuruma walii galteetii fi hubannoo gosta akka irra dhaqqabne saniin lafa keenya deeffannee qabanne kana abiyyiittu qabadha nuun jedhe malee Suudaan lafa weerarte hin jirtu jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo ammaan tanatti mootummaan Misrii jeettota isaatii fi waraana isaa kalafoo Suudaan keessa galchee Misriin hidha guddicha laga Abbayyaa barbadeessuu akka dandeettu yookaan ammoo miidhaa irratti godhuu akka dandeettu. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa Tigraahii naannoo Tigraahii jidduutti wal dhabni hammaachaa dhufuun isaa dhagahamee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Tigraahii taa'ee ka muudame Dooktor Muluu Naggaa humni Amaaraa, milishoonni Amaaraa, humni adda Amaaraa, faannoon Amaaraa naannoo Tigraahii gadhiisee bahuu qaba jechuudhaan yaada dhiyeessee jira. Akka yaada isaa kanatti naannoon Raayyaa, naannoon Walqaayitii fi Tsagade naannoo uummati Tigraahii bulchuu qabu malee humni adda bulchuu hin qabu jechuudhaan dubbatee jira. Obbo Dooktor Muluu Naggaa kana ka dubbate walgahii uummata Tigraahii wajjin godhaa jiru irrattuu akka ta'e ka dubbatame jiru. Humni Amaaraa naannoo Tigraahii keessa bahuu qaba ka jedhe Dooktor Muluu Naggaa kaasa'e waraanni Eertiraa Tigraahii keessa bahuu qaba jedhee gaafii uummatii gaafatee fi kan ammoo ka murteessu anaa miti kun humni kiyyaa ooli jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo ammaan tana waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessattuu bobba'uun isaa dhagahamee jira. Kana ka dubbate hoogganaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ajaja kaabaa Meejar Jeneraal Balaay Suyyuum ta'uun ibsamee jira. Itoophiyaan yeroo ammaan tana biyya birmadummaa hin qabne jechuudhaan gulaalaan olaantuun gaazexaa Addis Istaandard adde Tsedaal Lammaa torbaan kana dubbachuunis ni yaadatama. Itoophiyaan haga birmadummaa dhaabdee guyyaa 76 ol tahee ka jettee Tsedaal Lammaa yeroo ammaan tana haalli Itoophiyaan biyya ormaa yookaan ammoo biyya ollaa uummata ishii ittiin weerarsiifte kan nama yaaddessuu fi nama gaddisiisu jechuudhaan ibsitee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennanii ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Odeeffannoon Somaaliyaa irraa dhuftu Somaalonni yookaan ammoo waraanni Somaaliyaa dhibbaa hedduu ka ta'an Tigraahii keessattuu ijjeefamuu gabaasanii jiranii. Somali Guardian.com akka dubbatetti waraanii Somaaliyaa ka Eertiraattu Isaayyaas Afeworqii leenjisee odoo waan tokko ittiin himaminu baatii sadaasaa bara 2020 irraa kaasee waraana Tigraahii keessattuu geggeeffamuu fi fedhii isaaniitii fi beekamtii isaanii malee bobba'an jechuudhaan dubbatee jira. Bifuma kanaan waraanii Somaaliyaa ka Eertiraa keessatti leenji'uu beekumsaa fi qophii tokko malee waraana Tigraahii keessattuu geggeeffamu keessattuu bobba'anii waraana kanaa fi qoraan ta'an jechuudhaan ibsee jira. Eertiraan waraana 2,500 haga 3,000 Somaaliyaa fi leenjiste ka jedhu maddii kunini waraanonni baasii hedduu ta'anii Noovembarii 1 sadaasa tokkirraa kaasee gara naannoo Tigraahiitti akka geggeeffame ka dubbatamu jiru. Akka odeessaa kanaatiin waraanii kunin waraanii Tigraahii odoo hin dhalatin durattu guyyaan 2 guyyaan 3 odoo jiru jechuudha. Waraanii Eertiraa gara Tigraahiitti bobba'ee waraana kan keessattuu warri Somaalii hedduun ijjeefamee jira. Odeeffannoon kunin odeeffannoo maatii waraanii isaanii Tigraahii keessattuu irra du'e irra arganne jechuudhaan dubbatee jira. Bifuma kanaan namoonni maatiin isaanii maqaa beekanii kan Somaalii ta'anii namni akka Ibrahim Diin, Sayyid Aadan, Abdullaahi Mu'minii fi Nunnoo Madkee fi Maslaan Alii warri jedhamanii Eertiraa keessattuu leenji'anii Tigraahii keessattuu du'uu warrattu dubbatamee jira. Waraanii Somaaliyaa ka Eertiraa irra Tigraahii bobba'anii hedduun isaanii akka du'anii ka gabaafame du'anillee maatii isaaniillee seeraan himame awwaalallee argatanii akka hin jirre maddii oduu Somaalii kunin ka gabaase. Odeeffannoon maddii kunin gabaase akka dubbatutti waraana 2,500 haga 3,000 tahanitu Eertiraattu bobba'ee waraanii Somaaliyaa sun keessaa ka lubbuun deebi'e nama 500 qofa akka tahee ka dhagame akeeka kanaanii namni 2,000 olii du'uu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Eertiraan walumaa galatti waraana 10,000 Farmaajoo yookaan ammoo pireezidaantii Soomaaliyaatii fi leenjisuun isiillee ni dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo dargaggoonni Soomaalii yookaan ammoo miseensonni waraana Soomaalii ka Tigraahiitti hin duullu jedhanii didanii namni dargaggoonni 30 yookaan ammoo miseensonni waraana Soomaaliyaa 30 ejjeefamanii jiru jechuudhaan gaazexaan kun gabaasee jira. Akka gaazexaan kun gabaasetti namni Tigraahiitti duuluu date
Isaayyaas Afawarqii ajjeesuu malee dhiifama biraa fi yookaan ammoo hojii biraa hin qabuuf jechuudhaan gabaafamee jira. Waraanii jechuun Somaaliyaa Tigraahii keessattuu ajjeefamuu yookaan ammoo duuluu isaa karaa adda addaatiin gabaafamaa ture. Gabaasii ammaan tana dhiyaate Somaalee Gaardiyaan.com kunini odeeffannoo kanaan dura jechuun qabame kana bifa jechuun bal'aa tahee fi ragaadhaan deeggarameen kan dhiyeesse ta'uu maddeen naannoo Somaaliitii fi Somaaliyaa akkasittuu gabaasaa jiran. Waraanii naannoo Tigraahii keessattuu gaggeeffamaa jiru Somaaliyaan dirree Alshabaabii akka taate godhe jechuudhaanii WPF gabaasee jira. Akka gabaasa isaa kanatti yeroo ammaan tana dhiifama gabaasii WPR gabaasee jira. Akka WPR gabaasetti yeroo ammaan tana Soomaaliyaan nagaa dhabaa jirti. Sababni isaa nagaa eeguu fi kaachittuu babbahee waraanii Itoophiyaa 3,000 oli ta'u Abiy Ahmed naannoo Tigraahii wajjin waraana gaafa godheen dubatti achirraa godaansisee gara naannoo Tigraahiitti erge. Sababa waraanii 3,000 ka Soomaaliyaa irraa kahee ka bakka bu'aa ka waan biraatiin bakka hin buufamin kun qaawwa bal'aa Alshabaabii keessatti akka dagaagu godhe jechuudhaan gabaafamee jira. Karaa biraatiin ammoo pirezidaantiin Soomaaliyaa kan ammaan Soomaaliyaa bulchaa jiru Farmaajo namni jedhamu adeemsi inni biyya Soomaaliyaa ittiin bulchaa jiru Soomaalii ilaalcha gosa tokko qabdu mootummaa gosa tokko qabdu ilaalcha gosa durii yookaan ammoo ka sirna durii dullachaa ka Ziyaad Barree irra du'e deebisuu barbaada. Federeeshinii Soomaaliyaan ammaan tana rakkoolee jirtu furuu fi dhaabbattee diigee bulchiinsa jidduu galeessaa bulchiinsa tokkottuu nu barbaachisa jechuudhaanii rakkoo biyya keessattuu dhalaa akka jiru WPR ka gabaas. WPR yeroo ammaan tana pirezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon Abiy Ahmediitiin wal fakkaataa lachuu sirna durii deebisuu barbaadanii lachuu sirna federeeshinii jibbanii lachuu filannoo dhugaattuu hin amananii lachuu Isaayyaas Afawarqii irrattuu hirkatanii lachuu fakkeenya abbaa irra jechuudhaanii gaafii Afrikaa balaa hamaa fi saaxilamuu isaa WPR gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Amma odeeffannoo gara daangaa Itoophiyaatii fi Suudaaniitti darbuu deemna. Odeeffannoon daangaa Suudaaniitii fi Itoophiyaa ammallee rakkoon daangaa kunini hammaatee itti fufuutu addeeffamaa jira. Itoophiyaan waraana dabalata gara daangaa geggeessaa yoo jirtus Suudaanilleen waraana dabalata gara daangaattu geggeessaa akka jirtu kadhagamee jiru. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoo waraanii Itoophiyaa waraanii Suudaan dhiifama odeeffannoo waraanii Suudaan lafa Itoophiyaa weeraree jedhamu kijibaa jechuudhaanii hogganaan waraana Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaan dubbatee jira. Akka Abdul Fattah al-Burhaan dubbatetti naannoo Tigraahii irratti Abiy waraan banuun durattu isaa wal agarree wal dubbanni turre. Waraanii keenya kan naannoo kan jiru gara Tigraahiitti bobba'uu deema. Lafa Itoophiyaatii fi daangaa Suudaan jirtu kana isin jabeessa eegaa akka warri milishaatii fi humni badii lafa kan ittiin fayyadamne lafa to'adha jedhee gannuu dhiisee deema. Bu'uuruma walii galteetii fi hubannoo gosta akka irra dhaqqabne saniin lafa keenya deeffannee qabanne kana Abiyyiitu qabadhanuun jedhe malee Suudaan lafa weerarte hin jirtu jechuudhaan dubbatee jira. Odeeffannoon Suudaan lafa Itoophiyaa weerarte kiiloomeetirii 40 lafa bal'inni qabduu fi kiiloomeetirii 168 dheerinni qabdu Suudaan humnaan deeffatte jedhu kijibaa jechuudhaan Al-Burhaan dubbatee jira. Al-Burhaan wanti hundinuyyuu beekumsaa fi wanti hunduu hayyama Abiyyiitiin tahe Abiyyi lafa kana akka nu qabannu beekumsa nu hayyamee walii galle amma akka Itoophiyaan weeraramtee fakkeessanii dubbachuun ololaa fi bu'aa buufachuu malee dubbii dhugaa irraa fagaate jechuudhaan dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo warri Tigraahii odeeffannoon Al-Burhaanii lafti Itoophiyaa Suudaaniin akka qabatamtu Abiy Ahmed hayyame. Abiy Ahmed Itoophiyaa irratti yakka biyya ganuu dalaguu isaa biyyittii Itoophiyaa daangaan isii lixa akka Suudaaniin qabatamtu daangaan kaaba ammoo akka Eritiriyaatiin qabamtu hayyame kennuu isa agarsiisa. Kun ammoo yakka jechuudhaan dubbachaa jirani. Karaa biraatiin akka isaan jechaa jiranittu waraanni Tigraahii odoo hin dhalatin durattu pirezidaantii hoggana mana marii birmadummaa Suudaan olaanaa yookaan ammoo hoggana waraana Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaaniitiin wal arganii waraanii Tigraahii keessattuu godhamuu fi waraanii Tigraahii keessatti ammaan tan geggeeffamaa jiru kun fagoo irraa kaafamee ka Abiyyitti qophaa'aa ture jechuullee agarsiisa jechuudhaan dubbatamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo muummichi ministeera Suudaanii Abdallaa Hamdok akka jedhutti mootummaan Suudaan guututti waraana Suudaanii ni deeggara guutuma guututti qofa osoo hin taane deeggarsa daangaa hin qabne waraana Suudaaniitii fi kennuudhaan weerara Itoophiyaa ka gosa kamiyyuu dura dhaabbachuu fi qophii akka qabu ka dubbate maddii oduu Suudaan akka gabaasetti Suudaan yeroo ammaan tana gaa'umsa cimaa irra jirti. Gaa'umsa cimaa irra jiraachuu qofa osoo hin taane waraanii Suudaanii birmadummaa lafa isaa ittisuu fi waan isa barbaachisu hunda mootummaan isaa akka dhiyeessuu fi dubbatee jira.
Abdallah Hamdooki kana ka dubbatee yeroo biyya Imaaraatii Arabaa daawwachaa ture akka ta'e ka gabaafamee jiru. Abdallah Hamdooki akkas jechuun isaa yeroo ammaan tana waraanni Suudaanii rakkoo Itoophiyaa wajjin godhate kan keessattuu deeggarsa humna waraanaa ka Abdul Fattah al-Burhaanitii fi deeggarsa mootummaa siviilii ka Abdallah Hamdooki qabaachuu isaa agarsiisa jedhamee dubbatamee jira. Gareen mootummaa siviilii deeggartuu ka tuutaa paartii falmitootaa fi bakka bu'oota uummataa of keessaa qabu Itoophiyaa wajjin waraanii godhamu filannoodhuma ta'uu qaba jechuudhaan dubbatanii jirani. Mootummaan Suudaan rakkoo Itoophiyaa wajjin qabu karaa dippiloomaasiitiin furachuu qaba. Waraanii filannoodhuma qabu ta'uu qaba. Garuu yoo mootummaan Itoophiyaa dubbii barbaada kanarraa hin dhaabbanne lafa Suudaanii ka Suudaan qabatte humnaan deeffadha jedhe mootummaan Suudaanii gara waraanaatti deemuudhaan lafa Suudaan akka kabachiisuu qabu dubbatee jira. Gareen mootummaa siviilii duuba jiru ka paartii falmitootaa fi bakka bu'oota uummata of keessaa qabu ka Suudaan kunin mootummaa Suudaanii biyya isaa ittisuu fi birmadummaa isaa kabachiisuu fi tarkaanfilee inni fudhatu hundayyuu akka deeggaru dubbachuudhaan mootummaan Itoophiyaa weerara daangatii fi akkasumas birmadummaa Suudaanii cabsuu irra akka of qusatu akeekkachiisa kennaniifi jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaa Suudaanii dinagdeedhaan utubuu fi Faransaayii gargaarsa investimentii fi liqaa Suudaanii fi qopheessuu fi walgahii guddaa magaalaa Firaansi gudditti Paarii keessatti qopheessuun dhagahamee jira. Gareen mootummaa Firaansiin deeggaramu ka gargaarsa Suudaanii walittuu qabaa jedhamee yaadame kun gargaarsa misooma investimentii fi akkasumas gargaarsa dinagdee Suudaanii bayyanachiisuu yuuroo biliyoonota argamsiisa jedhamee yaadame jira. Kunin gargaarsa baankiin addunyaatti dhaabbatni maallaqa addunyaatti fi mootummaan Ameerikaa Suudaanii fi kennuuf yaadanii alattuu akka tahe ka dubbatamaa jiru. Suudaanii dhiyoo kanatti Israa'elii fi beekamtii eegii kenniteen duubattu hariiroo cimaa biyyoota gamtaa Awurooppaa wajjin qopheeffachaa jiraachuun dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo sagantaa Aljaziiraan qopheesse falmii daangaa Suudaaniitii fi akkasumas wal falmii dhimma laga Abbayyaa irratti mootummaan Itoophiyaa hirmaachuu akka didee ka dhagahamee jiru. Yeroo ammaan tana Suudaanii biyyoota Arabaatii fi miidiyaa Arabaa irratti deemtee duula dippiloomaasii babal'aa qopheessaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa duula dippiloomaasii kanaaf deebii kennuu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Biyyoonni ollaa kan akka Suudaanii kibbaa kan akka Chaad, Misrii fi Yugaandaan yeroo ammaan tana ejjannoo mootummaa Suudaanii deeggaraa jiran jechuudhaan dhaabbileen adda gabaasa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa karaa dippiloomaasiitiin dadhabinsa agarsiisuu qofa osoo hin taane miidiyaalee addunyaa irratti iyyuu dhiyaatee dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti yaada isaa kennachaa akka hin jirre ka dhagahamu. Mootummaan Suudaanii torbaanuma kana qofa dippiloomaatota isaa biyyoota Afrikaatii fi Arabaa 10 olittuu akka ergee ka dhagahame. Hedduun isaanii dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatii fi akkasumas walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti biyyoota kanaaf ibsa akka kennanii ka dhagahamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed dhimma Suudaaniitiin walittuu qabatee yeroo ammaan tana rakkoo hamaa keessa seenee akka jiru ka dhagahamaa jiru. Rakkoo hamaa keessa seenuu isaatii fi sababa ka tahe siyaasa naannoo Amaaraa tahuutu ibsamee jira. Naannoon Amaaraa yeroo ammaan tana karaa kaabaatiin Tigraahii wajjin, karaa kibbaatiin Oromiyaa wajjin, karaa kibbaa dhihaatiin ammoo naannoo Beniishaangul Gumuzii wajjin, karaa lixaatiin Suudaan wajjin lola keessa akka jirtu ka dhagahamaa jiru. Naannoon Amaaraa kunin mootummaan Abiy Ahmed waraana naannoo Tigraahiitu dabalatee waraana Beniishaangul Gumuzii keessattuu geggeeffamuutti jiruun dabalatee yeroo ammaan tana dirree waraanaa biraa Suudaan wajjin mootummaan Abiy Ahmed akka banuu qabu ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed waraanni Tigraahii keessattuu banamee wayita goolabamee hin jirretti Beniishaangul Gumuzii dirree ajjeechaa taahete wayita jechuun riphee loltoota Beniishaangul barbadeessuu hin dandeenyetti dirree biraa waraana naannoo Suudaanii Alfaashiqa keessattuu geggeeffamuu banuu fi fedhii akka hin qabne ka dhagahamaa jiru. Sababni mootummaan Abiy yeroo ammaan tana waraan daangaa banuu hin barbaannee fi waraanni Abiy dadhabee qoqqoodamee jira. Tigraahii keessattuu waraanattuu geggeeffamaa jira jechuudha. Akka ta'e ka dhagahamu karaa biraatiin ammoo dinagdeen Itoophiyaa borkutaahee waan jiruu fi waraana dabalata geggeessuu fi humna akka hin qabne ka dubbatamu. Abiy Ahmed Suudaan wajjin yoo waraana keessa seenee karaa dippiloomaasiitiin Abiy Ahmed suuraa biyyi isaa bira darbee ollaalleen wal dhabaa wal lolaa jira jechuudhaan karaa dippiloomaasiitiin waraanii kunin kasaara hamaa isirratti fiduu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Keessattuu waraana Suudaan wajjin godhamu keessattuu biyyoonni Arabaa karaa dippiloomaasiitii fi waraanatii fi dinagdee
dhufeetini akka Suudaan wajjin dhaabbachuu danda'amu ka shakkamee jiru. Biyyittii Misri Suudaan wajjin dhaabbachuu dandeetti shakkeen jedhu babal'achaa akka dhufe ka dhagahamaa jiru. Shakkii qofaa odoo hin taane mootummaan Itoophiyaa qaama sadaffaatti waraan kana irraa bu'aa buufachuu barbaada jechuudhaani mootummaa Misri odoo maqaa hin dhayinu balaaleffachuun isaa yeroo hedduu dhagahama. Yeroo ammaan tanatti mootummaan Misri jeettota isaatii fi waraan isaa kalafoo Suudaan keessa galchee akka of eeggannoo dhuma irra jiranii ka dhagahamaa jiru. Yoo mootummaan Itoophiyaa Suudaan irratti waraana bane taate Misriin keessa seenuu akka dandeettu ka dhagahamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Misriin haleellaa xayyaaras gaggeessuu dandeetti jechuudhaani waraanni Itoophiyaatii fi Suudaan jidduutti yoo baname Misriin hidha guddicha laga Abbayyaa barbadeessuu akka dandeettu yookaan ammoo miidhaa irratti godhuu akka dandeettu. Kun ammoo adeemsa Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa ka doolarii biliyoonii 4 olii mootummaa Itoophiyaa baasisee misoomsitee hojii irra oolchuu duubatti hirkisuu yookaan miidhuu akka dandeettu ka dubbatamaa jiru. Sababa kanarraa kan kahe Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Misri wajjin waraana godhu Suudaan wajjin waraana godhu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed waraana Suudaan wajjin godhamu keessallee meeshaa gurguddaa biyyattii qabdu waraana naannoo Tigraay irratti waan fayyadamee fi yookaan ammoo meeshaalee gurguddaa ajajni kaabaa qabu rookeetotaa fi akkasumas taankii waraanni kun qabu jeettilee isaatiin waan barbaadeessee fi yeroo ammaan tana waraana hammayyaa meeshaa hammayyaa qabu ofirra waan fixee jiruu fi karaa waraanaatillee hanqinni guddaan akka jiru ka dhagahamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed waraana Suudaan wajjin gaggeeffamu keessatti diroonota ammayyaa argachuu fi carraaqa akka inni jiru ka dhagahame. Diroononni mootummaa Imaraatii Arabaa waraana naannoo Tigraay keessattuu jijjiira fide ka hubate mootummaan Abiy Ahmed waraana Suudaan wajjin gaggeessu keessallee diroonota argachuu fi carraaqa akka jiru ka dhagahamaa jiru. Mootummaan Imaraatii Arabaa diroonii Abiy Ahmed Tigraay irratti akka fayyadamu haala mijeesse kana ammaan tana diroonota suni akka Suudaan irratti fayyadamuu fi haala mijeessuu hin feene dubbatamee jira.